Tani fi chinatti dhufanii na deessan bakka maaliin godhare offset mataa wal harkuma kana namadaa harka kana madaa dho'iseetiin ansaare waajir harkuma kana na tuqadhaa gutakkallee jee ijoolleen na diddee fiigan ogguna gara karaa eessuma kiyyaa abbaasee kanis hin jahu kan karaa isaatiif gaggamaal qabagaa ilmoo nati dhaltee garaa kana saabaate yeroo si wallaaltetti maal gooda rabbumaaf abshiri ijoolleen waan ta'eef ijoolleen waa adda baasan hin beekani ijoolleen keessummoo si qaqqabanii si yaalu si iddoo guddaanii akka maamini lubandoo wannaan qaba waan ta'eef naagala si lubadha boyin abshir cimtuudha baratti bakka guddaan abshiri shi wanta kan boyin ijoollee wanta waan hin beeknee fi yeroo booda galaa fiidama abshiri rakkoon tokko jiru yaaddee dibbisinishii cimna keedha kun jiru nama kamiyyuu muudachii kana dhufni qorama beekte qaamni deemuu dandeessaa dubbachuu dandeessaa harka qabdaa kan asiin itti namni lubbuun isaa darbu hedduu jira akkasumas immoo kan iji isaa lamaan jaamu jira ati immoo carra qabeettiidha argaa jirtaa deemaa jirtaa wanti kun immoo wanta yaalamuu danda'udha waa'ee yaala kahiis immoo itti dhufna egaa wanta yaalamuu danda'u waan ta'eef waan tokko baay'ee of dhibbisuun qabdu ishee amma dhumaatti waan siif godhamuu danda'u hundumtu siif godhama yaalii barbaachisu hundumaan argatta asimmoo iddoo guddaa geessee namoota rakkoo kana miidhameef illee barumsa guddaa guddaachuuf dandeessa seegalee miti jireenya mataa keessatti fufuu dandeessa waan tokko hin dubbisnaayi mee amma maalirra jirtu yeroo darbee obboleessi keellee dhufee wajjin haasofneerra yaaliin gara biyya alaatti ispeeshaalii reconstructive surgery akka hojjetamuudhaa fi reference barraa'ee ture kanaaf immoo piroosesii akka jirtan qaban qaba anis immoo waan hin danda'uun gama kootiinii yaalii gahaa akkasiin argattaniif isiniin gargaaramee maalirra geessaniitu namoonni si gargaaraa turan immoo namoonni baay'een si gargaaraniiru. Namoonni baay'een na gargaaraa turan musliiman jenne kiristaanan jenne hundumtuu na gargaaraa turan. Ammallee akka nan daganne jechuu fadheeti akkuma jalqabana eegaltanitti ilaa xumuratiyyellee akka na cinaa dhaabbate. Na garta ummata. Kun argu. Na garte. Bineensaan fakkaadda ture. Ijoolleen xiyyasaa sagalitti ala jirti. Bakka guddaan gaabshiri. Mataatti sin meetri yookaan. Ijoolleen xiyya ilaamatti illee nan beekne sagalee xiyya beekan malee natti hin dhiyaatan bakka ogna dheessan foon asirraa fuudhee ija lameen tana jittuu kaayee nyaara kana gad deebisee jechuudha. Nyaara eegas booda qubaan fuudheeti ija tana keessa akkanatti na rigi. Oguunni ija tana keessa akkana qubaan na rigi ija takkitti tana kanneen bitumaan takka kana ija tana honoona na garta ummata. Kun argu. Na garte ija kana kanneen bitumaan kan akkana qabadhee harka tokkoon laafirraa bane jechuudha. Hanga kana gubadhe jeegiseen iyyuu zaa sagalee namni hundi rafuu jirani. Mana eessuma kiyyaatiin deeme ani akkootiyyaan na guddise mana eessuma kiyyaa mana abbaas hajaamu dhaqe. Achirratti abbaasee keenya gubadde balbala ulaana raabani jeeti akkana harradhee. Argaan turre yeroo sana in argue ija kiyya achumatu iji namaatu bishaanii achuma yaa'u jirti jechuudha. Osuma yaatuutiin zaa sagalitti miilaan bakka dachiin tunaan layyaan fakkaatti. Ogguun deemu. Alla gubadde abbaasee keenya ulaan raabani ulaa jee kanatti giseen da'u. Dura jaartii isaa Oromiyaa tajaajamtutti maqeena raabani ulaa yeroo sanitti. Ogguu isiin ulaana raabante alla maali obsitu jettee ayyaantu obsitus naan jettee akkuntiyya maqaa kiyya lamaan qaba ture. Obsitus naan jettee ayyaantus naan jaani bakka hojiiti mana barnootaatitti ayyaantu naan jaan mana keessatti obsee naan jaan beekta alla maal taate obsee ogguu jettee kana gabbaatu ani bifti yeroo sanuu jijjiiramtee jirti. Yoo argamuuni hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Askalachi jalatti argamtan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaan kosinaa qabu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyo. Egaa ramoo viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira akkuma argitanii egaa obboleetti keenya ayyaantuu balaa hamaan irra ga'ee yeroo darbe jechuudha. dhageessanis hin beektusi fitiya la
ayyaantu jechaa turanii እንግዲህ obboleettiin keenya ayyaantun akkuma argaa jirtanii bifa bareedduu nama bareedduu turte kinoo akkana taatee jirti እንግዲህ akkuma argaa jirtanii durarree yaw akkanumatti suuruma ምናምን malee mul'isne እንግዲህ ሙስሊም ሰዋን ታቴፊ አዳጋን kan fakkaatu irragee hedduu waan garaa nama nyaatu dhugaa dubbachuuf akkanatti bifa shii kana yeroo kaduraa ilaalanii yeroo hammaa kana ilaalan dhugaa dubbachuu ani baqa wanta shiin asoftu kana dhagee baqa hedduu takka garaa nama nyaatte maariyamin bataamti baqa keessi kiyanaazani እንግዲህ baga lubbuudhaan uyyuu baate nama miiqa kan lubbuudhaan uyyuu ba'u baga kan mattuyyuu jiraattee ijoollee ishiitiif እንግዲህ akkuma argaa jirtanis dhagaa jirtanis waan isheen jettu ijoollee kiyya dhabee hedduu takka garaa nama nyaatte maariyamin baay'ee tokko garaa nama nyaatti ijoollee kiyya yaw ijoolleen hin barreetu xiqqoo waan ta'aniif daa'ima xiqqoo dhiisaa jabaanuyyuu hin rifataa yaw kana daa'imtitti dhaquu diddi ijoolleen tiyyarree na dhiisite yeroo jettee dubbattu hedduu takka garaa nama nyaatte dhugaa dubbachuuf kana wanti jiru waan akkanaa kana dhugaa dubbachuuf waaqayyo nama baasu ishee qofaa miti namoota baay'eedha kaayaw asiidaan kun yeroo baay'ee biyya keenya keessatti deddeebi'ee jira isheedhaan dhugaa dubbachuuf anuu kanan beeku nama afuriidha እንግዲህ dhugaa dubbachuuf waan maxifoo waan badaadha kuni marziin kun jechuudha dhugaa dubbachuuf እንግዲህ nama dhiisatoo dhugaa diinuma ofiisitti iyyuu diina jechuun ni beektu daabilius yookiin immoo bineensitumayyuu dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata wanta jedhan nama wallaalchisa waaqayyonis immoo kanuma caalaa ishee haa fayyisu hijji takka yaw naan argitu jettee jirti akka itti dhalatanitti hin du'anii kan jedhan sun dhugaadha baay'ee tokko garaa nama nyaatte እንግዲህ waldhaban qabnu jetteeti jirti osuma wajjin hin jiraatanu seexanatu akkana godha yeroo tokko dhugaa dubbachuuf warri dhiiraa kun baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf baay'ee nama nan jedhamne እንግዲህ waan aasaa isheet irratti hedduu takka dhugaa dubbachuuf aan dhugumanatti fakkaachuu dideeyyu yaw nagaa lanu soo jiranu waldhaban qabnu inaaffarraan kan ka'eedha ka yaw inaaffarraan kan ka'e durumayyuu wal waqqasaatii ture jettee ishiin nama barattuudhaan ishiin hojjettu mootummaa waan taateef innillee yaw hojii waan biraa hojjechuu danda'a hojii mootummaa amma qabu mooyii namni xiqqoo ishii yaw sammuun namni barumsa xiqqoo amma ta'e qabu yaada jedheetan yaada እንግዲህ bifa ishii dhabdee fayyaan ammanayyuu dhugaa dubbachuuf ammanumayyuu dubbachuun ishii waan guddaadha ana akkasiin jedha obboloota kooyee እንግዲህ ayyaantuni yaw akka biyya biraa deemtee xiqqoo ishii kanarra fooyyoftuuf gargaarsa waan barbaaddu fi እንግዲህ namoota hedduun na bira dhaabbataatii jiru jette እንግዲህ ammanayyuu dhugaa dubbachuuf dooktornaaf immoo waaqayyoon isaa eebbisu ammanayyuu yaadee dhaqee gaafachuun isaa hedduu tokko dhugaa nama baay'ee nama gaariidha እንግዲህ beekaa obboleettii keenya immoo waaqayyoon immoo ishii kana caalaa ishii amaaru uumamiti ammanayyuu dubbattee ammanayyuu ijoollee ishiitiif dhaabbattee deemnu haadha jechuun gaaddisa waan ta'eef ijoollee ishiitiif gaaddisa taatitu akkanumatti yoo jiraatteef gaadha nama miiqa kan ijoollee isaaniitirraa dhabamanii
Enggak sini mo iji tokkollee hin arganatti fakkaatee na arga jettee jirti. Nah waan hundaaf iyyuu Rabbi ishee amaaru kadhannaa keessatti illee yaadadhaa akka kanuma caalatti dhukirbichuu hedduu takka garaa nama nyaatti baay'ee tokko ani dhaggeeffachuu hin dadhabe dhugaa waaqa. Enggak wanta godhan hin qabanii baay'ee tokko waan garaa nama nyaatudha. Ijoollee isheetis immoo waaqayyoon isheedhaaf yaa guddisuu bakkaan isheedhaaf yaa ga'u yaa homaa gochuu hin danda'anii seexana akkana godhu. Viidiyoon isheen waan haasaa ishee keessatti dhugaa dubbachuu dhaggeeffachuu hin dadhabanii hedduu takka jechuudha. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Kanaafuu waaqayyoon ishee waliin yaa ta'u kadhannaa keessan illee yaadadhaa jechuun jaalladha obboloota koo. Enggak viidiyoon guyyaa irraa kan fakkaataa turte gaarii.